tuqaawwan gurguddoo arfan kanarratti callisi ogummaa siif dabalu. Inni jalqabaa aartee yommuu jirtu callisi. Aariin miirri aarii waan nuyi waggootaaf ijaarree amma libsuu ijaatti deega. Rileeshnshiippii keenya, gaa'ila keenya, hariiroo hiriyyummaa keenya namoota naannoo keenya jiranii wajjin qabnu, sooshaal laayifii keenya, ispirichuwal laayifii keenya wantoota nuyi waggaa baay'eef ijaarree miirri aarii amma libsuu ijaatti deega. Jecha tokkittiitu, dubbii tokkittiitu, dogoggoraa haasaa arraba keenya keessaa bahu tokkittiitu nama nuyi nan dhabanne yaannee hin beenne nu dhabsiisa. Maaliif jennaan miirri aarii keenyaa nuyi osoo hin taane aarii keenya. Kanaaf aartee yommuu jirtu callisi. Inni lammaffaa yommuu namoonni haasaa keetti vaaliyuu kennu yookaan gatii kennuu dhiisan callisi. Waan dhimma baasuutu haasofnu, waama gatii qabuutu haasofnu, waama gargaaruutu haasofnu, namoonni haasaa keenyatti vaaliyuu gatii kennaan jiran yoo ta'e, gurra nuuf ergisaa hin jiran yoo ta'e, nu dhaggeeffachaa hin jiran yoo ta'e, haasaan keenya haasama dhimma baasu ta'eetu jiru odeessituu jedhama. Odeessituu akka hin jedhamneef iddoo haasa'uu hin qabnetti haasa'urraa callisi. Anis haa callisu. Yoo callisnee bu'aansaa kan ka'e. Inni sadaffaa yommuu namoonni ati irraa barachuu qabdu yookaan karaa hundumaa barsiisota siif ta'uu danda'an dubbatan callisi. Beekaan dubbachuutti yoo ka'e, wallaalaan itti fufee dubbata yoo ta'e jeequu jedhamu. Kanaaf yeroo namni an irraa baradhu dubbachuu jalqabu dhaggeeffachuu yoon baree bu'aansaa kan kooti. Namoota nurra caalan beektota nuyi kwaalitii gaggaarii irratti arginu waan gaggaarii irraa hubannuuf barannu biratti calluma jechuun afaan keenya qofa cufa utuu hin taane qaawwa wallaalummaa keenyaa nuuf cufa. Kanaaf hayyuun dubbachuu jalqabeera taanaan callisi. Inni arfaffaarra jiruuf ani baay'ee jaalladhu Waaqayyoo dubbachuutti jalqabeera taanaan callisi. Maaliif jennaan guutummaan jireenya kee kan inni dhaabbatu dubbii Waaqayyoo irra waan ta'eef, macaafni Waaqayyoo yommuu banamu, dubbachuu yommuu Waaqayyo jalqabu hin dagatinaa callisu. Maaliif jennaan Waaqayyo dubbachuutti jalqabeera taanaan callisuudha qoodi keenya. Waaqayyo haasa'uu jalqabeera dubbachuuf afaan saaqqateera taanaan callisuudha qoodi keenya. Karaa macaafasaa, karaa sagaleesaa, karaa dubbiisaa Waaqayyo dubbachuu yommuu jalqabu callisuu hin dandeenye yoo ta'e nuyi ammallee daa'imaa jechuudha. Daa'imni callisii utuu isin jettanii kan iyyituuf, taa'ii utuu isin jettanii kaatee mana keessa kan fiidduuf isin jeequu barbaaddee osoo hin taane daa'imummaa waan qabduuf. Kanaaf obboloota koo Waaqayyo isaan kan arfan irratti hubannaaf ogummaa nu ittiin callisuu dandeenyu nuuf haa kennu. Yeroo harru callisuu akka dandeenyu, yeroo namoonni nu hubachaa hin jirre callisuu akka nuyi dandeenyu, yeroo namoonni nurra caalan nu irraa barachuu qabnu callisuu akka nuyi dandeenyu, yommuu Waaqayyo nutti dubbachuu jalqabu calluma jechuu akka nuyi dandeenyuuf Gooftaan ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. haadha manaatii kabajamtuu fi jaalatamtuu tabiyyatti akkaan na kabajju na jaalattu ijoolleetii waliin fidadhee biyya kanatti jiruu bareeddu, jiruu gammachuu, jiruu nagaa, jiruu raahaa jiraannaa jettanii warri yaaddan jaalalleetii akkaan na jaalatu ta kabaja naaf qabdu ta'ana malee ol jettee dhiira biraa hin laalle mana barumsaatiitti waliin baranne akka ajaa'ibaa kanan na kabajji biyya kana yoo fide jiru ajaa'ibaa waliin jiraanna isiillee dalaydee anillee dalagee biyyatti lafa bitannee mana ijaarannee minaamin zuphii phiiphii jettanii warroonni yaaddan. Keessattuu ijoolleen biyya Awurooppaa, Ameerikaa, Kaanaadaa, Awustiraaliyaa jirtan. Namoonni karoora akkanaa qabdan jaartiitii biyya kana fidadhaa, jaalalleetii biyya kana fidadhaa jiruu nagaa waliin jiraadha jettanii warri yaaddan. Na dhagaa. Isin amma dura naqqaane beetanii. Naqqa'uu qabdan amma. Ani yoo diqqaate biyya kana keessa waggaa 11 ol jiraadhee jira. Biyya kana keessatti namoota jaalallee yookaan jaartii isaanii ta biyyaan akkamitti wal jaalatan kabaja naamusa walii qaban fidatanii
baatii jaha caalaa kabajni isaanii deemaa jiru. Baatii jaha biyya kana gaafa dhufte dhaltuun biyya keenya midhaan waliin bishaan waliin waa nyaatti yookaan ammoo achumatti gaafa boolee dhuftu waa nyaachisanii as erganii yookaan ammoo isimatu karoora addaa wayii qabatee dhufa. Uksum billahi wanni naagalu tokko hin jiru. Biyya kana dhuftee baatii jaageennan completely namittiin sun isii duraatii miti tabiraati jijjiiramtee jirti. Yoo diqqaate namoota 500 ol beeka naannoo makiyya kanatti nama biyyarraa jaalallee fi haadha manaa fidatee dhufu. Namoota san keessa nama 10 hin ta'u namni jiruu gammachuu, jiruu raahaa, jiruu qaaqa hin qabne, jiruu sodaachisa hin qabne jiraataa jiru. Hundi isii jiruu sodaachisa, jiruu torbaan lama torbaan sadi jaarsaaf jaartiin mana keessatti waliin dubbifne. Jiruu wal arrabsaa wal xiqqeessaa waliin jiraachuu isiin gabbaatee bakka feete ooltee bultee deebi'u waan feetee dalaydesitu nagaafa taasisu natti dubbatattee jaarsa mataa cabsitu jiruu akkanaa jiraataadhaan. Kanaaf warroonni amma booda waan akkanaa goonattanii karoora qabdan please obboleenki I beg you ittiin seenina jiruu nagaa jiraachuu barbaadda taqaaqa hin qabne taqaayisaa hin qabne taboo'icha hin qabne taboochisaa hin qabne tahimata hin qabne tahimannaa hin qabne fuudhuu barbaannaan Itoophiyaa deemi. Biyya feete achi deemi fuudhi achumatti mana itti kireessi yoo hin qabaatin yoo qabaate ijaariif achumaa jiraattu obboleessa kee waan qabdu achuma godhiif baatii jahaan baatii lama lamaan waggatti yeroo lama yeroo sadi dhaqiitii bashannansiisii tabsiisi achuma deebi yaa'u achi dhiisee yoo deebi kabiraatti waliin gala haa galu wallaahi abbaan fedhe waliin haa galu as dhuftee mataa si nyaachuudha si maraachuun ijoollee meeqatu jira amma asitti tamaraattee tishartii akkana godhaa karaarra deemtu. Nama tokko lama warroonni as keessa jirtanii beeytanii ijoolleen maqaa dhaltuutiif maraattee amma karaa kanarra deemtu hedduudha lakkoofsa yoo xiqqaate nama 7 nama 8 ijoollee hidhaa jirtu ammoo meeqa isiniin laakkaa. Jaartii biyyarraa fidatee baatii jaha osoo hin gahin hidhatti xilqimisa goote hidhaa keessa ciisu amma hidhaan biyya kanaa ammoo rakkisaadha dhaqanii nama gaafachuun hin jiru akka Itoophiyaa san namni marqee fitfitii godhatee dhufee si gaafachuu. Injiru tigaballe meetin dagabba baanne mayaaqim kanaaf please ammallee irra deebi'ee isin kadhadha ijoolleen karoora jaartii biyyarraa fidadhattanii qabdan isinitti hafu warri biyyarraa ammoo biyya kana dhufnattanii hawwii gootan muka nyaattan muka dhuftee mataa nu nyaattuuf muka nyaattan ara dhagaa nyaattayyuu hin dhuftu abadan hin dhuftu ayonim isin irra hojjannama booda dhuftanii biyya kanatti ijoollee nagaan bahara keessa dhukkeen irraa kaatee uf keessa fincooytee uf keessa udaantee sa'a 24 bakka takka maramtee teettee rabbi isii baasee biyya kana geette dhuftee maraachuumu akkuma salphatti xayyaaraan tikeeta murattee dhuftee baatii jaha keessatti mucaa maraachitee shamizii akkana godhaa akka kararra deemu godhuumu ayhonim hin dhuftan abadan hin dhuftan warroonni dhiiraa ammoo of eegaa gagamaa hulla jaartii tiya biyyaa dammoo uubee mootii akkamta jaartiin tiya natti kaate poolisatti bilbiltee poolisiin na waamee jira koortii dhaabadhu naan jedhanii muka nyaattaati mataan kee yookaan akka itti bulchitu beeki yookaan jalqabumaan fidin ahiyya. Boo'ee bar garaana nyaatee anis waliin boo'een siniin jaa. Aneen abbichuu abbaa malaa abbichuu abbaa malaa maakiin biyya galuu deemti jaagaa gisee namni abbichuu faarsee biyya galuu deemti jaagaa rakkoon keessan akkasii bar akkasii abbichuu yennaan galuu deemti jettan wallaahi wabillahi galuu fi miti waan gaarii gaafa hojjete ni faarsina waan badaa gisee hojjetes hin faarsinu gaarii hojjennaan abbichuudha gaarii hojjetu baannaan sirrii miti jennee itti deemna jechuudha akkasii. Namni abiyyi faarsakiin biltsiginnaa ta'e jechuu miti. Namni biyya ofii Itoophiyaa jee biltsiginnaa ta'e jechuudha miti Oromoo. Bakka namni biyya ofii faarsuun takkiin immoo waan gaarii nama hojjete jechuun biltsiginnaa ta'uu miti. Biyya saniif lafee dugdaati. Nu malee biyyi sun hin bareeddu, nu malee illee hin dhaabbattu, nu malee illee kaatee deemuu hin dandeessu. Okay? Lafee dugdaati nuti biyya saniif. Eenyu caala bishaan Abbayyaa irratti eenyu caala hirmaannee jira jechuudha. Ani hirmaadheen jira. Mana qaraatitti bargizee hunda dhufanii maallaqa nurraa guru turan. Biyya keenyaaf jennee maallaqa kanneen jirra bara.
Hamilee maal jettanii barreessi yaa hamileeti yeqashti. Anamma boorulaan masriin tu yoo na dhageesse na hiiti biyyatti na deebiste jechuudha. Yoo as taa'ee bu'aa bishaanii dubbadhe yaa gaayis bagumaa afaan oromoo osoo beekan rakkoon irra ga'ee bar wayini አንዳንዴ እኮ ማኪ ኦይ